Wakeenara lakkoofsa bilbila keenyaa itti dhoksuu dandeettanii fi lakkoofsa qofaa miti iimeelii keessan akkamitti itti dhoksuu dandeettanii qabadheetti isinuu dhufe obboloota koo nagaa isin dagan idduma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaa kootti aansuun obboloota koo chaanaala koo Amaan Oromoo kan jedhu seenaatiin sabskiraayib gataa isiniin jedha. Chaanaalli koo baay'ee qullaadha waan ta'eef sabskiraayib hin qabu. Sabskiraayib gataa isiniin jedha. TikTok irraa warroonni hordoftanii TikTok fooloo gatu hin dagatina isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan TikTok fooloo hin qabu waan ta'eef warroonni hordofaa jirtanii TikTok fooloo gatu hin dagatina isiniin jedha. Obboloota koo barnoonni xiqqaa hin qabu waan tokko barachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef chaanaala koo qofa otoo hin taane chaanaala barumsa qabu hundumaa otoo hordoftanii baay'ee natti tola. Wanti beekan tokko baay'ee gaaf tokko nama qarqaara ammas yoo si qarqaaruu baate yoo jechaadha. Kanaaf meela lakkoofsa keessan akkamitti Facebook irratti dhoksuu dandeettanii wajjin seennetiin ilaalla na hordofaa obboloota koo obsaanii. Facebook keessan irraa gara natti erga seentanii iddoo tuqaa sadii isa gubbaa kanarratti si'a takkaa fi ni rukuttu. Erga rukuttanii akkanarra ol baatanii jechaadha. Iddoo sitting in the privacy jettu tana jechaadha. Iddoo laga kanarraa kana ni rukuttu jechaadha. Erga rukuttanii gara natti isin geessa. Erga garatti isin geesse sitting iddoo jettu tana jechaadha. Sitting YouTube privacy tana isin ta'ini sitting iddoo jettu kana ni rukutta. Ni rukutta. Erga rukuttee gara natti si geessa jechaadha. Erga gara natti si geesse iddoo kanarratti jechaadha. Iddoo qulfiin right irra argamu kana si'a takkaaf ni rukutta. Iddoo kanatti erga rukuttee iddoo ishee kana jechaadha. Iddoo diimaa irra jirtu kana iddoo kana jechaadha. Iddoo isii kana jechaadha. Isa jalqaba irra jirtu kana ishee jalqaba irra jirtu kana ni rukutta kan biraa otoo hin taane ishee erga rukuttee gara natti si geessa. Erga gara natti si geessa isa laga kanarratti jechaadha. Connect tan jettu kun halluu buleedhaa jirtu tana ni rukutta gisee takkaa fi obsaan na hordofi. Erga rukuttee gara natti si geessa jechaadha. Lakkoofsi bilbila keetii iddoo kanatti si barraa jechaadha jalqaba kanarratti. Akkasumas iimeeliin kan kee asirra jira jechaadha. Kanaafuu jalqaba kanarratti kan qulfii kanarratti gadi rukuttanii erga rukuttaniin booda akkanatti yeroo isinii baase jalqaba kanarra kan jiru paablikiidha. Lammaffaa irratti fireendiidha. Sadaffaa irratti si qofa jechaadha. Oolmii kan jedhu jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi keessan dhoksuu yoo barbaaddanii isa dhumaa kanarratti jechaadha. Isa dhumaa kan amma irra jiru kanatti fakkeenya dhumarra jira. Halluun buleen kun yoo lammaffaa akkanatti godhee fireendii guyyaaf jechaadha. Nama asirratti fireendiidha. Kanaafuu fireendirra waan hin barbaannee fi ofii qofa arguu waan barbaaduuf jechaadha. Isa lagaa kanarratti jechaadha. Halluu bulee kana gara lagaa kanarratti garsiisa. Erga garsiisee akkuma argaa jirtanii ana qofa oolmi ana qofa jechaadha. Ammallee lammaffaa kanarratti galluuftanii ni rukutta mataa isaa gadi yeroo rukuttanii anamma kanallee ufumaarra godhee jechaadha. Yookiin iimeelii kee ana qofaatu arga malee namni biraa arguu hin danda'u jechaadha. Lammaffaa kanarra yoo godhee fireendii yookiin fireendii kiyya kan ta'e qofaatu argaadha. Sadaffaa kanarratti namni feesbuuka fayyadamu hundinuu lakkoofsa kiyya ni argaa jechaadha. Jalqabaa kanarratti paablikii kan jedhu kun jechaadha. Kanaafuu anamma ana qofa waan jedheeruu fi ana qofa raayitii irratti godhaa jechaadha. Kanamma an hundumaayyuu jechaadha ofii qofa akka an argu godheetiin jira hundumaayyuu jechaadha. Akkasumas irra gadi siixanii yoo ilaaltanii laga kanarratti jechaadha. Iddoo kanarratti biyya isinii fida jechaadha. Biyya keessan isinii fida. Biyya keessa jirtu jechaadha. Ani biyyatti hin galchine feesbuukiin akkamitti as fuudhee jechuu dandeetta. Feesbuukiin yeroo bantu biyyatti jirtu otomaatikaan iddoo kanatti si galcha. Kana waan ta'eef biyya jirtu waan dhoksu yoo barbaadde taate yoo dhoksuu barbaadde oollimii jetteetini kanarratti rukuttaa yoo namni fedhe akka arguu barbaadde paablika irra baasuu dandeetta jechaadha. Akkas gootee paablika gubbaa kanarratti baasuu dandeetta. Amma biyyaan jiru namni biyyitti hundinuu jechaadha. Namni hundinuu namni feesbuuka fayyadamu na arguu danda'a jechaadha. Kanaafuu akkasitti dhokfadhaa isiniin jedha obboloota koo. Haala kanaan itti dhokfachuu dandeettan. Erga kana akkasitti xumurtaniin booda dhumarratti maal gootu? Next jettu kana tuquttani. Erga next tuqxanii ammallee si'a lammaffaarratti next jettanii jechaadha. Ammallee next jechaadha. Amma asirratti raayitii sii gatee jira kun yoo alli siin jedhee jechaadha. Hundumaayyuu raayitii sii gatee jira waan ati jibbitu waan ofirraa kaafte hundumaayyuu seefii gateera. Kanaafuu baqa
asumarratti garuu kuttee irraatiin deebita. Irraa waan deebitee fuulduuba deebitee haala kanaan xumurattee jirtaa siin jedha. Haala kanaanii feesbuuka keessanii dhokfachuu dandeettanii siin jedha. Piliis obboloota koo chaayinaala koo haaraadha waan ta'eef sabskiraayib gataa siin jedha. Galatooma siin jedha idduma jirtu nagaan ta'a. Hamma barnoota biraa qabadheetti siin dhufuufi baay'ee siin jaalladha obboloota koo.